السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما قلتن كبجمتوتا في هردفتوتا مدنا جينيا نغان كينيا لغاف تبقى تاموري بك جرتا مرات سناغا وجتا ايغا هردفتوتا كينيا ودولي بيا كيسا قبني دفني جرا ايغا كبجمتوتا في هردفتوتا كينيا ودوغو يارا كسن نغيسواني سيد دويت قدنا والله أنا باتي كيسات لولا هدتوني أفار دانغا رمو رتبانتين ilmaan Oromoo ofirraa ittisaa jiran liyyuun hayliin ilmaan Oromoo sadi dabaan qabdee daseetti hiitee jirti. Namoonni hidhaman kun Muhammad Said Coqortii, Abduun Dirroo Coqortii, Muhammad Abduu Coqortii yoo ta'an sababni hidhamuu ijoollee kanaa rasaasa ilmaan Oromoo mudhii isaanii irraa hiikkatanii waan qabanirraa ijoollee daangaa ofii eeggataa jirtuuf gumaachan. Ijoolleen Oromoo tun daangaa isaanii itti eeggatuuf kan qabatanii taa'aa jiranidha. Liyyuu hayliin naannoo Amaaraa sin waliin daangaa haa eeganii jedhanii warri godinaa ergan ammaaf ijoollee rasaasa qabdisan rasaasuma waliin qabanii mana hidhaa dasee gumurukitti hidhanii jiru. Akka miidiyaan naannoo Amaaraa olola oofaa jirutti osoo isaan bitanii gama daangaa deemaa jiranii qabne jechuun hafarsaa jiru. Lolli hidhattoota Affaariin lafaa fi uummata Oromoo aanaa baatee irratti adeemsifamaa jiru guyyaa guyyaa irraa bifa jijjiirratee qabeenyi Oromoo qaba jedhamee mana isaanii gubuun saamuun itti fufee jira. Yoo ilmaan Oromoo ofirraa rukutuu itti deeman liyyuu haylii fi makkalaakayaan ilmaan Oromoo san irratti tarkaanfii akka fudhachaa jirutti gabaasi nu gahe. Garuu Affaaroonni bifa jijjiirratanii takka oolanii lama oolanii mana ilmaan Oromoo gubaa jiru. Akka jiraattonni aanaa baatee jedhanitti shirri kun kan deemaa jiru Oromoo lafa isaarraa buqqaasuu akka ta'e shakkii takka hin qabnu jedhan. Aanaa Arxummaa Fursii Caffaa Coqorsoo irraa qeerroo Hasan Ibraahim jedhamu sababa feesbuukii gubbaatti mootummaa qeeqaa jirta jedhuun qabanii hidhuu maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Hasan Ibraahim bilxiginnaan ammaan duras bilbilaan akka doorsisaa turte maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Hasan Ibraahim yeroo ammaa kana mana hidhaa Caffaa Roobi jira. Oomishni qilleensa irraa buusuuf karaa hedduu yaalaa kan ture Abiyyi Ahmad amma karoora isaa dhumaatiin as bahee jira. Maqaa Itiyoo Saateedhuun maallaqa guddaa dhangalaasee haguuggii saatalaayitii naannoo sanii bituudhaan miidiyaalee hunda karaa isaaniitiin akka qilleensa irra bahu kontiraata fudhatee jira. Kubbaaniyyaa saatalaayitii ammoo oomishni waliin akka hin hojjenne akka qilleensa irraa buusu waliigaltee mallatteesse. Kun hundi oomishni qilleensa irraa buusuu fi miidiyaalee Habashaa Oromoo irratti duulan ammoo qilleensa tolaan akka itti fayyadaman haala mijeessee irratti fe'ee jira. Karoora kanaan amma oomishni qilleensa irraa yeroo gabaabduu keessatti bu'u jedhanii gammachuun eegaa jiru. Haacaaluu ajjeesanii Jawaar hidhanii oomishni qilleensa irraa buusuuf Abiyyi Ahmad tattaaffii godhaa jiraachuun gabaafame. Dubartiin Itoophiyaa Xaaliyaaniitti re'ee horsiisuun gurra horatte hojjetaan ishee ajjeesuu himame. Dubartiin Itoophiyaa waggaa 10 dura gara Xaaliyaaniitti baqachuun re'oota horsiisuun beekamtu taatee kaleessa galgala kutaa ciisichaa isheetti ajjeefamtee argamu embaasiin Itoophiyaa achi jiru mirkaneesse. Akka miidiyaaleen Xaaliyaanii gabaasanitti namni ajjeechaa ishee shakkame hojjetaa isheen qaxartee fi hojii ishee gargaaruudha. Aggituu guddataan dhalattee kan guddatte magaalaa Finfinnee keessattidha. Akka gabaasa Rooyitaritti Aggituun bara 2010 magaalaa Finfinneetti saamicha lafaa dhaabbilee idil addunyaan taasifamu erga mormitee booda mootummaan baqachuun Itoophiyaatti gara Xaaliyaanii baqatte. Re'oota 15 horsiisuun eegalte amma re'oota 180 qabdi jechuun waggaa 2 dura Rooyitaristiif dubbattee turte. Eegaa kabajamtoota keenya oduun keenya har'aa kana fakkaata waan waliin turtaniif galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Aloo salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jaal Addeessa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجا فيا؟ جرت فيا كيف النجوم؟ فيا الحمد لله. يا قلت ومجا مدنا جنيا قباتين وديتو كيف تفدوسي قلت وفنا. هيا سنين صاد دايرو كمسنين دي سودا في وكان أمور عفير ودا فهورا بلا ديبنا سنين جرا بقلدا. هيا قلت ومجا لديسا وننتهى قويا هراك أنا رتي سبربان نف بيته وان بيكني كيستي دي ما جرو كنا إن شاء الله وان تكو كورا هو باتس جنة أبدي كمنا فا ilaalcha siyaasaatiinis ta'ee karama kamiinuu yeroo ammaa kana akkuma beekamu gaa uummanni keenya lolarra jira. Uummanni keenya lola gubbaa jira. Kanaaf gaamee lolli kun yeroo ammaa kana hidhattoota naannoo Affariin ilmaan Oromoo walloo aanaa baatee irra jiran bara torbaa ol akkuma ammaan duratti illee dubbattee deemaa jira. Tibban ammoo wanti adda isa godhu liyyuu hayliin sinaa gargaaru jedhanii achitti buusanii liyyuu hayliin sun immoo kunoo warra madaangaara jira kana sila maqaa gargaartaatiin achi bu'ee ummata Oromoo irraa rasaasa hanganaa fuune meeshaa hanganaa fuune akka waan isaa lola kana kaasanii fakkeessanii osoo manni irra gubatu osoo wanni lubbuun isaanii badaa jiru
kan dabalataan illeen ammalleen makalaakayaan eegaa jira jechaatii liyyuu hayliinis gargaaraa jira jechaatii uummata Oromoo ittisanii daangaa irraan osoo isaan achi jiranii liyyuu hayliin yookaan hidhattoonni naannoo Affaar achi dhufee mana hin guba jettee ni yaadda waan kana isaan uummata akkas godhuu jira jaagariin ati osoo humni kun lamaan naannaa bakka manni itti gubachaa jiru kana jiru hidhattoonni naannoo Affaar walakkaa kana dhufee mana kana ni guba jettee yaadamee wanti kun akkamitti ilaalamuu qaba Jaal Addeessa qabxiilee gaafiilee kiyya lamaan hin dagatinii. Ulfaaddu horii buluu deebanii jira gaafiillee dura waa'ee biyyaa gaa jettee addanaan galle turree dhumarratti illee dana baaftee haala kutaa walloo yookaan amma bartee naannoo baateedha ka jedhudha. Haalli kun haala lamatti babal'ifnee ilaaluu ni dandeenya. Haa taatu akka tokkotti naannoo baatee kanatti walitti xiyyeeffatanii akkanatti itti sossoo jiraniif waan biraati osoo hin taane lafa tarsimoo isaan hin mijjoottudha. Akkamitti isaan hin mijjoottuu kan jennu taate jala keessaa uummata Anfariitu jira. Walakkaa kanaan Orgobbaatu jira. Mataarraan Amaarota jira jechuudha. Birmachuudhaaf illee Oromoota gara biraatti hedduu rakkisaadha. Lafni walxaxaa waan ta'eef miilaan deemuudhaan fageenya qaba. Konkolaataan deemuudhaaf isaantu lafa harkaa qaba waan ta'eef lafni tarsimoo isaan hin mijjoottu lafatanii waan ta'eef itti xiyyeeffatanii achitti naanna'aa jiran. Gama waraanaatti yoo kan taatu taate waraana durallee irratti dubbannee turre babal'ifnee haasa'uudhaaf ammoo wanti asirratti namaa galu yoo kan jiraate wanni kun ijaati waan hedduu nama suukanneessaa yookaan immoo hedduu walxaxiisa keessa jiru nama sila hubatu maleetu hubata maleedha. Wanni kun waan ilaalcha keessatti yookaan aggaa adeemsa keessatti ofii akka nama tokkootti yeroo ilaalu ilaalcha ateen biroos yookaan ammoo appiin ilaalcha san adeemsa santu deemaa jira. Duguuggaa sanyii yookaan immoo adeemsa sanirraa garaagarummaa waan tokko wanni baaftee ilaaltu hin jiru. Wanni baaftee ilaaluu dandeessu sila karaa Oromiyaa keessaatiin yoo ilaalte bakka tokko calii calankootii fi aanee fudhadhu fakkeenyaaf. Waa'ee sanirra suukanneessaa namni agartee walloo irratti dalageeru appiintigiroosii amma seenaa san deebisaa jiran malee lola Anfariitii fi yookaan lola Oromooti jedhamee wanni ilaalamu hin jiru. Oromoo fi Afariin duruma wallootti duruma addaan dhaabbatti ni araaramti fi walirraa cuutee walitti siqfattee laga tokko maalkaa tokko buutee ni jiraatti. Adeemsi kun immoo adeemsa akkamiiti yookaan jettaatti sirna duraa goonfachiisuu deebisuu. Akkuma sanis ammoo uummanni keenya hirriibarra yookaan ammoo uummanni keenya dagataa garaan isaa bal'ataa waan ta'eef gama tokko waan isaa tumsaan fakkeessanii waraabessa mana sheenee jechuudha. Waraabessa mana sheenee fi kan alaatti dhufu walakkaa kanatti akka uummata keenya godhaa jiran gaa hedduu suukanneessaadha. Uummanni keenya kan ofirraa dammaquu qaba. Haalli kun haala sila adeemsa duraa jijjiirama dura darbatan irra deebisuufi malee wanni tarsimoo biraadhaa yookaan Anfarii jedhanii yookaan uummata jedhanii eegan tokko hin jiru. Ragaa qabatamaadhaan meeshaa waraanaa mul'ataa jira, dhukkaasaa mul'ataa jira, daguuggaa sanyii deemaa jira, manni gubatu deemaa jira. Adeemsa mootummoota darbanii keessatti adeemsa kam yoo kan jettu taate appiintigiroosii yookaan ammoo gartee ateetigiroosiin kan darbeedha jechuudha. Hayyee galatoomii Jaal Addeessa ammalleen duduuba uummata si deebisaa akka uummata keenyaaf illee ifa ta'u. Maqaa gargaarsaa fakkeessanii liyyuu hayliin uummata kana isaan jedduudhaan baatee waan kana gochaa hin jirtu akka tibaantu diinni kan waraabessa jedhu kan amma isaan maqaa gargaarsaatiin achi kaan kana kunillee odoo akka isaa dandahametti waan miidhuu yaaluu fedha qaba waan jettu asirratti ammalleen ummanni keenyallee warri isaan amanu tokko tokko illee jira fakkeenya dheengaduma amma meeshaa marraa qabanii isaan mudhiirraa walii hiikanii waliif guggumaachanii xiyyiin lama sadiin ofirraa eegaa waan jedhamu irraa hiikanii ammallee daseetti geessanii kun akkana goone jedha waan akkasii kana jira. Isa kana ummanni keenyallee akkamitti hubachuu qabamee bifa gabaabaa ta'een akka ibsitu abdiin qabaa warra isammoo sinaa gargaaru jedhamee achi buufame kun sii dhuguma sinaa gargaaru jedhanii achi buushammoo dirqisiisaniiti warrumammaa achi bulshaa jiru kana dirqisiisanii achi haa bu'u jedhaniiti buusammoo wanni kun mee akkamitti hubatuu qaba ummanni keenya irra deebiidhaan dhiifama. Jaala keenya kun rakkoon qabu sila haala adeemsaa tokko keessatti dubbadheen ture mallee irra siibee biyyaa muka tokko yeroo kortuu sallaana yookaan waachisiifattee ture. Akkasuma lafaa kaateen turtu wanni kun waan muka keenya uummata keenya ittiin qoranidha malee waan uummata keenya gargaarsa qabu miti. Waraabessaa wallolaa waraabessi yoo si birmate akkamiin ilaalta
gabaabumatti nyaata uummata keenya nyaachisuu duguuggaa isaanirra geessisamuu akka uummanni keenya lafa tarsimoo qabatee ofirraan ittisne akka agartee gargaarsa meeshaa uummanni keenya of keessaa qabu dandeettii inni qabu haala inni qabu adeemsa inni qabu warra isaanii kennuudha basaastuu yookaan ammoo agartee ummata keenya hurguftuu ummata keenyaati malee warra ummata keenya gargaaruu miti warri achi keessa taa'eeru kun diina irratti jechuudha. Gabaabaatti wanni hubatu. Hayyee galatoome amma ifa nuu baaftee jirta ulfaadhu baarakalaa fiikum jaaladdeessa ammalleen achin darba yeroo ammaa kana beektee jaaladdeessa ummanni keenya godinattii san keessatti hidhamaatuma jira dararamaatuma jira. Jaal Addeessa yeroo ammaa kana beektee wanni nuu galuu dide tokko warroon nama godinattii sanirra taa'aa jiran humaa gochuu hin danda'u akka uummanni fincille maqamaa fakkii taa'aa jiran malee humaa takka godhuu hin jiranii wanni hundi kan itti dhufaa jiru achi olii yoo didan aangoorraa sin ariina jedhaniini waan takka gochuu hin danda'anii jedhan kabiraa ammoo wanni jechaanii jiran waan kanaa mootummaatu warra achi gadiisanii wal heetumaa walitti buuseetumaa mala waan kana babal'isanii gaafa wanni kun babal'atee madaan isaa babal'atee waan kana bara walitti bu'aa jiranii kanaafuu meeshaa irraa hiiknu gama lammanii nu jedhanii malaan uummata kanarraa meeshaa hiikuu fi ka jedhantu jira waan kana lamaan meete akkamitti ilaalte jaaladdeessa. Gaarii galatoomaan kana jaala kiyya haala adeemsa saadhaa siimiin ture ati biroos yookaan ammoo gartee tundi biroos jedhee wanni kaaseef waan biraatiif hin kaafne adeemsa aggaasan deemedha. Hasan ammee jarrab namni kamiseetti fannisiise taa'ee jaran haala Oromooti usee dinagdeeti. Yeroo san akkamitti fannisiise akkamitti nyaachise kan jedhu warri har'a ammoo ati amma irraa nagaafatte suni bakka usee san bu'anii jiran jechuun usee dinagdeedhaa bu'anii jiranii jechuudha uummanni sun. Wanni hubatamu uummata keenyaatti wanni hubatamu. Osoo saniin kaane uummanni keenya har'a osoo nyaadhamaa jiru osoo miidhamaa jiru karaa tokkoon awwaannisaan karaa tokko bineessaan karaa tokko qawweedhaan oduu miidhamaa jiru wanni taa'u kuni hirkannoo yookaan gaaddidduudha qilxuuraan marguu jiru malee uummata keenya warra bu'aa buusuuni. Ammallee uummata keenya wanni hubatuu qabu uummanni keenya duguuggaa sanyii yookaan ammoo adeemsa santu itti dhufuu jira. Namni isaanii tumsee waa isaanii godhu gara mootummaatiin giraa osoo hin taane of keessaa adeemsa kana argee waan amma deemuu jiru kana hubatee hidhannoo isaa jabeeffatee diina isa keessa deemuu jiru kana waa tokkollee waa sanirraa barbaannu qonnu nurrumaa dhaabbaddaa jedhee ofirraa ittisee diina akka durii ofirraa ittisu sanitti jaarraa 18 qabee ilaanga har'aatti Oromoo wal lololli irraa dhaabbatee hin beeku guyyaa takkaallee irraa dhaabbatee hin beeku sirna dhufee darbaa duguuggamata irra deemuu jira waan ta'eef ofirraa ittisuu qaba malee yookaan mootummaa qabna yookaan ammoo kaabinoota keenya filamee taa'ee achirraa waanuu dhufaa hatta isa biraatiin yoo danda'ameetiin jedhe waan mana isaanii keessa jiru baraniiti achi keessaa yaasanii akka uummanni dulloomee yookaan immoo qulloomee dirree furaareetti hafu qurxummii bishaan irraa goge godhuuf deeman malee uummata kanaa gahoo ta'uu yookaan lafa tarsimoo ta'uu gonkumaa hin danda'an. Hin danda'anitti lafni tumameera. Amma akira dubbiidhaa wanni hubachuu qabu uummanni keenya karra saafaatiin meeshaan isaaniitillee hatta meeshaa isaanii amma irraa guuranii daguuggaa sanyiidhaa irratti geggeessamutu deemuu jira yoo ofirratti hin hubatin yoo ofirratti hubatan ammoo waan kana ofirraa ittisa godhuu qabanii uummanni taa'eeru kun kan garaaf taa'e malee kan sabaaf taa'e miti akkasuma hubachuu qaban. Hayyee jaaladdeessa ammalleen abintooduroos mee yaadannumaaf mee wanni inni uummata keenya irratti dalage tokko lama jettee waan tokko uummata keenya yaadachiisi akkasumatti illee immoo umarratti yaada yoo qabaatetti dabalii warroota amma godinattii keessa jiran sanillee warroota tokko jira beektaa nuu barreessanii gamtaa ala teenyee waa kannu keessa shiennee adeemsa isaanii akkaataa isaanii hubannee achuma keessa teenyaa aga dandeenya saba keenya waa hojjanna warra jedhu jira warra saniifillee dhaamsi ati qabduu fi kakeetillee itti dabalteeti ka yaada laphee keessaa qabdulleen abintooduroos jalqaba maal akka dalagaa ture mee waan tokko nu yaadachiise akka fakkeenya isaanii ta'u. Abintooduroos jechuun uummata daguuggaa sanyii walirratti geggeesse keessaa isa tokkodha naannoo Bishooftuu yookaan ammoo afaan Amaaraatiin maal jedhamu Finfinnee irraa gaas ba'an tana garbageetti modara biraan jettan kanatti isa dhalatee achitti guddateedha. Oromoota walloo isa biraatiin guyyaa takkitti nama 57 boolla tokkotti gachisiisee jechuudha. Aadana yookaan amantii jijjiiruudhaaf haala kanaan fakkeessee waan silaa calii calanqoo irratti hojjetamee fi aanoo irratti hojjetameerra kan walloota hojjetametu irra hammaataadha.
garuu waan san nama tokko warra seenota dubbise yoo taateen alatti malee ummanni walloo irraa quban qaba. Akkasumas as daguuggaa isa biraatiin achirraa as dhufee warra sila amantii jijjiiruutii fi haala adeemsa jijjiiruudha namtichi sila agartee Tafarii Mokonnon jedhamu boodara kana Ilfillaatee baafatee hanga achirraa as dhufu sanitti tarkaanfiin inni walloo keessatti hojjate waan kana jedhamee lakkaawwamuu miti. Akkuma sanis har'a adeemsa taasan fudhataniiti takla imaanoot kan jedhamu adeemsa sanirraa tarkaanfii fudhateeti har'a siidaan isaatillee Baardaaritti waa dhaabbatu kan jedhu jiru ummanni adeemsa sanii fi seenaa saniin as bahanii jiran. Daguuggaa san ummanni keenya irraaffatuu hin qabu wanni inni dalage yoo ni haasofnu jenne guyyaa tokkotti hin dhumu dhiifamaa achiin sii tarkaanfadha gara agartee ummata dura taa'u kanaati. Ummanni kun immoo har'a isa biraatiin loon yookaan ammoo haywaana biraatiin yoo kan laasu taate bakka silaa lafee isaanii jiru caleen irraa margetti dhaqanii yoo argan iyyaniiti irraa baqatanii harree qofaatu bakka sanii dhaqee waa dheedaa harree hin ta'inaa nama ta'a. Warri isin immoo har'a garaaf jala bitamtan kun boru isinirraa gala. Mootummaan akka uumameen taa'u ka rabbii malee ka namaadhaan jijjiirame. Boru ummata kanaaf isintu walitaf. Seenaa keessan agartee qalama gurraachaan daawwanni gabatee gurraachatti hin barreessina. Ummanni kun immoo akkasii yaaddan kanatti hin badu hin badeessanii abjoomina. Ummata kanaaf waan dandeessaniif gargaara. Saba keessan cinaa dhaabbadha. Seenaa hamtuudhaan of hin xureessina. Ummanni isin balleessuu deemtan kun haqa qaba haqisaadhaa dirreeba. Waan san ta'eef garaa keessan har'a guuttatan kana qofaan laalina galliqimsitanii gadiin ajaa'ibaa waan ta'eef ummata keessan ifiisiisina. Ummata keessan yaadaan jedha. Warra diina matakatee diina jala galeeru. Hayyee galatoomii atilleen dhaamsa akka uummata Oromoo waliigalaattis yoo qabaatte akka dhuunfaa keessatti yaada qabdu dabarfadhu goolamne. Ani yaadni ani qabaadhu yoo jiraate yaada biraadhaa osoo hin taane akka Oromoo tokkootti yookaan ammoo akka saba tokkootti wanti waliin nu fidaa maali wanti anta walii adda nu godhaa maali Oromoon hanga waa'ee sadi qabdu waan sadan kanaan ala yoo hin qulqullaa'in bakka tokko gahuudhaaf xiqqoo nu gingilchaa yookaan nu hurgu. Ana malee naan maleetti wanni jedhu yoo kan jiraatu bakka tokko hin geenyu waan sana ofirraa dhufnee abbaan fedhe karaa fedhe haa qabaatu kan dhagaa qabu dhagaan darbatee kan bishaan qabu bishaan itti facaasee kan rasaasa qabu rasaasa itti facaasee diina nama nyaata yookaan gabrummaa silaa jaarraa tokkoo fi cinaa baanne kan ofirraa fonqolchuuf akka rafneen hin hafnu dhagahuu qabna. Kanuma agarree jala jallatuu hin qabnu karaan biriiraan kan jennee gatteenyee ofii keenyaa yaaduu qabna. Namatti amanuurra kaayoota amanuutu caala. Namni namatti amane dhibba yoo ta'e namni tokkichi duraa sun garagalee naan garagala waan ta'eef kaayoon keenya sanitti amanuu qabna. Kaayoon maal qabdi? Hadhaa qabdi, du'a qabdi, jireenya qabdi, darara qabdi, hidhaa qabdi, balloo qabdi, aduu fi rooba qabdi waan ta'eef waan san ofirratti fudhannee ummata keenya dukkana keessa jiru akka dukkana keessaa baafnutti murannoodhaan kan waan beeknu wal cinaa dhaabbachuu qabna bakka jirru. Wal yaadachuu qabnaan jedhaa galatooma ulfaadha waan asirratti naaf eertaniif horaa bira deebanaa jiru jedha jaalanii. Hayyee galatoomi Jaal Addeessa aarsaa kee kafaltee waan gaaf deebinu wajjin goota faga xumuraatti hedduu ulfaadhu siin jenna.